akkam jirtu hordoftoota keenya kun ardaa mariiti instituutii leenjii ogeessota qaamolee haqaaf qorannoo seeraa oromiyaatti waliin ta'uun qopheessan hojii irra oolmaa qorannoowwan sirna haqaa fooyyessuudhaaf bahan irratti xiyyeeffannee mari'annaa nu duuka tura. Hojiin seera yookaan immoo hojumaata tokko fooyyessuu hojii yeroo tokko hojjetamee dhaabatu miti. Hawaasni jijjiirama addaan hin cinne keessa jiraata. Hawaasni seerri yookaan hojumaanni tokko tolfamuuf akkuma jijjiiramaa deemuun isa duukaa bu'anii hojumaataaf seeras fooyyessaa deemuun barbaachisaadha. Hojiin seera fooyyessuu yookaan immoo hojumaata tokko sirreessuu karaa qorannootiin deeggaramanii hojjetame caalatti bu'a qabeessa ta'a. Hojii kana qorannoon deeggaranii hojjechuu keessatti gaheen qaamolee qorannoo kan hojjetani gahee olaanaadha. Gama kanaan gaheen instituutii leenjii ogeessota qaamolee haqaa fi qorannoo seeraa oromiyaa gama kanaan gumaachaa jiru olaanaadha. Instituutiin kunin fooyya'insa sirna haqaa naannoo oromiyaa keessatti deemaa jiru hagam qorannoon deeggaraa jira. Hojumaata sirreessuuf hojii instituutiin kun hojjetu keessatti hanqinnoonni jiran maal inni waan jedhu kana kaafnee irratti mari'annaa. Keessummoonni marii kana irratti hirmaachuuf asitti argamtan baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jenna. Marii jalqabuudhaaf sirna haqaa fooyyessuu keessatti qorannoon gahee maal gumaacha? Sirna haqaa qorannoon deeggaranii fooyyessuun bu'aa inni qabaachuu danda'u isarraa osoo eegalle. Instituutiin kun jalqaba yeroo hundaa'u kaayyoon yookiin sababni ijoon hundaa'ee fi sagantaa fooyya'insa sirna haqaa akka naannoo keenyaatti diriiru keessatti gahee mataasaa akka taphatuu fi kanas immoo kan taphatu kallattii lamaan ogeessota qaamolee haqaatiif leenjii seeraa kennuudhaan inni lammataa immoo qorannoowwan seeraa gaggeessuudhaan. Egaa qorannoowwan seeraa gaggeeffaman sirna haqaa naannoo keenyaa cimsuudhaaf yookiin fooyyessuudhaaf akkamitti tajaajilu gahee akkamii qabaatu jennee bifa sadiin ilaaluu dandeenya. Inni tokko sirni haqaa naannoo keenyaa sirna seerota garaagaraa labsiiwwan qajeelfamoota dambiilee barbaachisoo ta'an qabaatee bu'uureffatee akka gaggeeffamuu danda'u deeggarsa taasisuudha jechuudha. Inni lammataa sirni haqaa naannoo keenyaa gurmaa'insa barbaachisaa caaseffama barbaachisaa qabaatee hojii isaa kenniinsa tajaajila haqaa isarraa eeggamu raawwachuu kan isa dandeessisu caaseffama barbaachisaa akka qabaatu qorannoodhaan deeggaruudha jechuudha. Sadaffaa irratti akkaataan qorannoon sirna haqaa naannoo tokkoo itti deeggaruu danda'u dandeettii murtii kennuu gaggeessitootaa cimsuudhaan. Kana jechuun hooggantoonni gaggeessitoonni qaamolee haqaa murtii kennan tarkaanfiiwwan sirna haqaa fooyyessuudhaaf fudhatan keessatti murtii kennan keessatti qorannoo kan bu'uureffate murtiin kennan tarkaanfiin fudhatan qorannoo kan bu'uureffate akka ta'uu fi bu'a qabeessummaan isaa amansiisaa akka ta'u dandeessisuudha jechuudha. Egaa kallattiiwwan kanneen gurguddoo sadeeniin qorannoowwan hanga ammaatti gaggeeffamaa turan instituutii kanaan gahee mataa isaanii taphachaa turaniiru. Kanaaf kallattiiwwan kanneen sadeeniin iyyuu ilaaluu dandeenya bu'aawwan ammaatti argaman. Fakkeenyaaf sirnoota diriiran keessatti sirna haqaa kana utubuudhaaf bu'a qabeessa taasisuudhaaf seerota bahan maanuwaalota qajeelfamoota dambiiwwan bahan keessatti galtee ta'uudhaan qorannoowwan fayyadan jiru. Fakkeenyota kaasuu dandeenya. Isa tokko yoo ilaalle fakkeenyaaf dambiin lafa baadiyyaa dambiin lakkoofsa 151 bara 2005 yeroo ba'u qorannoon instituutiin kun gaggeessaa ture akka galteetti ta'ee qorannoo kana bu'uureffatee qabiyyeewwan garaagaraa qabiyyeewwan dambichaa garaagaraa yoo ilaalle fakkeenyaaf waraqaa ragaa abbaa qabiyyummaa ilaalchisee qabiyyee jiru hafiinsa itti fayyadama lafa baadiyyaatiin wal qabatee akkasuma mirga dursa lafa argachuu itti wal qabatee qabiyyee dambii sana keessatti hammatamee jiru qorannoowwan yaadota furmaataa qorannoo instituutichaa akka bu'uureffatu haalli itti ta'etu ture. Dambiin kun yeroo ammaas fooyya'aa jira. Yeroo fooyya'aa jirus qorannoon keenya akkasuma ogeessonni qorannicha gaggeessuu keessatti hirmaatan biiroo lafa baadiyyaa wajjiniin ta'uudhaan akka qorannichi ammas
seera bahaa jiru kana keessatti galtee akka ta'u haalli itti adeemamaa jiru jechuudha. Kanaan alatti naamusa ogeessota qaamolee haqaatiinis wal qabatee akkuma kana qorannoon gaggeeffamee jira. Sirnoonni garaagaraa naamusa ogeessota qaamolee haqaa mirkaneessuuf dandeessisan dambiileen naamusaa koodiiwwan qajeelfamoonni akkasuma maanuwaalonni garaagaraa dhimma kanarratti bahan akkaataa qorannichi akeekeen akka ta'u haalli itti adeemamaa jiru jira. Fakkeenyaaf gama Komishinii Poolisiitiin dambiin ittiin bulmaata Komishinii Poolisii Oromiyaa yeroo fooyya'u qorannichi sana dura kan gaggeeffame waan tureef duudhaalee naamusaa akkamii qabaachuu qaba poolisiin kan jedhu sana keessatti galtee haalli itti ta'uu danda'ee jira. Akkasuma manni murtiis biiroon haqaa Oromiyaas haalli itti dambiilee naamusaa isaanii fooyyessaa jirantu jira. Kana keessattis galtee ta'ee akka tajaajilaa jiru ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Wixinee seeraatiinis wal qabatee qorannoon gaggeeffame ture. Isa kanarrattis maanuwaaliin adeemsa wixinee seeraa akka biiroo haqaatti haalli itti qophaa'aa jirutu jira. Sana keessattis bu'uurri isaanii yeroo wixineen kun qophaa'u qorannoo instituutichaan gaggeeffame akka ta'e ilaaluun hin danda'ama. Mana murtiitiin wal qabatee fakkeenyaaf qajeelfamni dhaddachaa yeroo qophaa'u qorannoon instituutichaa galtee ture. Yeroo ammaa sirni madaalli raawwii hojii abbootii seeraa diriiraa jira. Isa kana keessattis bu'uura ta'ee qorannoon instituutichaan gaggeeffame haalli itti akka galtee ta'ee deeggaraa jiru jira jechuudha. Kanaan alatti caaseffamoota gurmaa'insa fooyyessuu keessattis akkuma kana qorannoon instituutii keenyaan gaggeeffaman haalli itti tajaajilaa jiran bu'aa qabatamaan argamsiisaa jiran hin jiru. Fakkeenyaaf gama biiroo haqaatiin hojii falmii hariiroo hawaasaa akka adeemsa tokkotti biiroo haqaatiin hanga godinaatti aanaatti diriiree hojii kana qaamni caasaan mataasaa danda'e akka adeemsa hojii tokkotti akka diriiru qorannoon ministicha agarsiisee ture. Inni kunis sadarkaa biirootti hojiirra oolmaa yaaliirra jira. Sadarkaa godinaa fi aanaattis fuulduraaf gadi buusuudhaaf biiroon haalli itti hojjetaa jirutu jira. Sirna kanaaf gargaarullee qorannoowwan instituutichi gaggeesse bu'uureffachuudhaan haalli itti diriirsuudhaaf adeemamaa jirutu jira jechuudha. Gama mana murtiitiin fakkeenyaaf dhaddachi maatii akkuma dhaddacha yakkaa akkuma dhaddacha hariiroo hawaasaa dhaddacha mataasaa danda'e ta'ee akka hundaa'u bifa sirnaawaa ta'een jechuudha. Kana dura manneen murtii tokko tokko keessatti dhaddachi maatii hin jira. Bakka kaanitti garuu hin jiru sirnaawaa hin turre. Amma garuu labsii manneen murtii naannoo Oromiyaa hundeessuudhaaf yeroo ammaa ragga'uudhaaf adeemaa jiru keessatti akka qabiyyee tokkotti haammatamuu danda'ee jira. Inni kunis qorannoo gaggeeffamaniin kan akeekamaa turedha jechuudha. Kanaan alatti gara poolisiitiinis yoo ilaalle fakkeenyaaf caasaan tokko keessattuu yakkoota saalquunnamtii dubartoota irratti raawwatamanii wal qabatee bakka tokkotti tajaajila fayyaa tajaajila haqaas kennuun akka danda'amu hospitaalota keessatti miidhamtoota yakkaa saalquunnamtii ta'an keessattuu dubartoota bakka tokkotti keessummeessuu akka danda'amu qorannoon keenya agarsiisee ture. Inni kunis haalli itti adeemamaa jira. Fakkeenyaaf magaalaa Adaamaatti, magaalaa Shaashamanneetti bakkee tokko tokkotti giddugala tajaajila qindaa'aa, tajaajila fayyaa fi tajaajila seeraa bakka tokkotti kennuuf haalli itti adeemamaa jiru akka bu'aa gaarii tokkotti ilaalamuu danda'a jechuudha. Kanaan alattis dandeettii murtii kennuu hooggansa qaamolee haqaa cimsuu keessattis qorannoowwan galtee ta'an jiru jennee ilaaluu dandeenya. Mee gaafa qoratu instituutiin kun fooyya'insa sirna haqaa akkasumas riformiiwwan garaagaraa deeggaruudhaaf hojmaataaf seerota garaagaraa irratti hojii leenjii kennuun dabalataan qorataa akka jiru nuu kaaftanii jirtu bal'inaani. Qorannoon waan guddaadha. Hojii salphaa miti waan hedduu keessa darbee qoratama. Instituutichi yoo qorannoo qoratu qorannoon isaa maal keessa darba? Adeemsa maal keessa ce'ee akka qoratamu itti aansinee osoo ilaalle. Qorannoo bu'a qabeessa taasisuudhaaf rakkoo qabatamaa lafarra jiru akka hiiku taasisuudhaaf adeemsi qorannoon keessa darbu baay'ee murteessaadha.
adeemsa qorannoon keessa darbuu qabu keessatti dhimmoonni gurguddaa sadii xiyyeeffannoo argachuu qaba amantaa jedhu qabna. Isaan kunis inni tokkoffaan qorannoon sun duraan dursee rakkoon qabatamaan rakkoon qorannoo barbaadu maaliin isa jedhu addaan baasuu danda'uu qaba. Dursinee qorannoo gaggeessuu keenyaan dura maalidha inni rakkoon qabatamaan lafarra jiru, rakkoon qabatamaa qaamolee haqaa keenya keessa jiru maaliin isa jedhu dursinee addaan baasuu qabna jechaadha. Inni lammaffaan rakkoon sun erga addaan ba'e booda qorannoon adeemsi qorannoon keessa darbu hirmaachisaa ta'uu danda'uu qaba. Haala hirmaachisaa ta'een raawwatamuu qaba jechaadha. Inni sadaffaan ammoo qorannoon erga gaggeeffamee booda bu'aan qorannoo sun qaama dhimmi ilaaluun karaa sirrii ta'een qaqqabuu danda'uu qaba. Adeemsa kana sadan keessa darbuu danda'uu qaba jechaadha qorannoon. Akka instituutii keenyaatti egaa nuti qorannoo kan hojjennu dursinee sakatta'iinsa fedhii qorannoo gaggeessina. Sakatta'iinsa fedhii qorannoo qaamolee haqaa fi akkasumas immoo qaamolee kan biroo dhimmisaa ilaaluurraati qorannoo gaggeessina jechaadha. Maalidha inni fedhiin qorannoo jiru, rakkoon qabatamaan jiru maaliin isa jedhu addaan baasuudhaaf fedhii qorannoo gaggeessina jechaadha. Fedhii qorannoo erga gaggeessinee isa guurree daataa erga guurree booda yookaan odeeffannoo erga guurree booda odeeffannoon sun hin xiinxalama jechuudha. Erga xiinxalamee booda fedhiin dhiyaatu yeroo baay'ee hin baay'ata. Fedhii dhiyaatu sana keessaati hangam hojjechuu qabna isa jedhu humna namaa fi bajata qabnu giddu galeessa godhachuudhaan murteessina. Fakkeenyaaf waggoota lamaan darban kana mata dureewwan 5 irratti qorannoo gaggeessinee jirra jechuudha. Haaluma kanaan amma bara kanas fedhii qorannoo gaggeessinee jirra. Amma adeemsarra kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Haala kanaan fedhii erga addaan baasnee booda erga sadarkeessinee booda mata dureewwan qorannoon irratti gaggeeffamu erga murteessinee booda qorannoo kana jalqabuudhaaf mata dureewwan addaan ba'an kana qorattoota keenyaaf qoqqoonna. Qorattoota qabnaa qorattoota keenyaaf qoqqoonneet qorattoonni keenya mata duree isaaniif kenname sanarratti gumee qorannoo qopheessu jechuudha. Amma rakkoon addaan ba'ee jira. Adeemsi inni itti fufu gumee qorannoo qopheessuu ta'a jechaadha. Gumeen qorannoo erga qophaa'ee booda sadarkaa gumee qorannoo irraa jalqabee hirmaachisaa ta'uu waan qabuuf gumee qopheessine sana qaamolee dhimmi isaa ilaaluun afeerreetti dhiyeessina jechuudha. Qaamolee haqaa fi qaamolee caffees dabalatee jechuudha. In afeerreetii akka yaada irratti kennan goona jechuudha. Yaada irratti erga kennanii booda wanti fooyya'uu qabu, wanti itti dabalamuu qabu yoo jiraate akka fooyya'u, hafuus immoo kan qabu yoo jiraate akka hafu taasifama jechaadha. Galtee yaada achirraa fudhanneen gabbifnee gumeen sun gabbateeti gara daataa guuruutti kan seennu ta'a jechuudha. Odeeffannoo guuruutti kan seennu ta'a jechuudha. Odeeffannoon erga guuramee booda ammas sadarkaan itti aanu wixinee calqabaa qopheessuudha. Wixineen calqabaa erga qophaa'ee booda wixinee calqabaa sanarrattis qaamolee dhimmi isaa ilaalu afeerree ammas hin dhiyeessinaaf jechuudha. Erga dhiyeessinee booda mariin bal'aan irratti gaggeeffama. Mariin gaggeeffameeti yaada isaan nuuf kennaniin ammas wixineen sun akka gabbatu taasifama. Wixineen sun akka gabbatu taasifameeti isa dhumaatiif wixineen inni dhumaa akka qophaa'u taasifama jechaadha. Wixineen inni dhumaa akka qophaa'u taasifame sadarkaa bal'inaan qaamolee haqaa fi qaamolee isaa ilaalu hunda afeerreetti ammas yaada akka irratti kennan goona jechaadha. Yaada irratti kennanii erga jedhamee booda yaada kenname sanaan gabbifneeti qorannicha akka xumuramu taasifna jechaadha. Adeemsa kana keessa darba jechaadha. Kanaaf naannoo maal fakkaatamee warri qorannoon kun qoratamuu fi haga hirmaannaa isaanii akkamitti ilaalama? Egaa amma haalli jiru amma baay'ee fooyya'aa dhufeera jechuun hin danda'ama. Baay'ee fooyya'aa dhufeera. Sadarkaa adda addaatti amma fedhiin jirus dabalaa dhufee jira. Dhimmoota adda addaa fedhiin qorannoo dabalaa waan dhufee fi
dhimmoota kana irratti qorannoon otoo nuuf hojjetame gaariidha kan jedhu fedhiin bal'aan jira. Fedhii bal'aati jira jechaadha. Haa ta'uuti nuti gama keenyaan hanqinni humna namaas waan jiruuf hanqinni bajataas waan jiruuf hanguma hojjechuu dandeenyu hojjenna malee fedhiin jiru bal'aadha jechaadha. Mee yaada isinii kennuu ragaa isinii deeggaruu kana irratti hagam hirmaatan warri qorannoo isin qorattaniif? Egaa yeroo fedhii guurru fedhiin inuma dhiyaata. Fedhiin hin dhiyaata. Workshooppiidhaafis yookaan immoo marii adda addaadhaaf yeroo waamnu hin dhufu hanga barbaadame ta'uu dhabus jechaadha. Hanga barbaadame ta'uu dhabus hanga ta'e hirmaannaan inuma jira. Egaa hirmaannaan kun gara fuulduraatti instituutiin kun kan dhaabbateef inni guddaan hojiin inni hojjetu rakkoo qaamolee haqaa furuudhaaf waan ta'eef qaamoleen haqaa instituutii kana cimsuu qabu amantaa jedhu qabna. Bakka qaawwi jirutti bira dhaabbatanii gargaaruu qabu amantaa jedhu qabna. Amma fooyya'aa jira. Adeemsi qorannoo keessanii hoo affeeraa jira sadarkaa adda addaa irratti hagam affeeraadha hagam hirmaachisa? Baay'ee gaariidha. Adeemsi qorannoo keenya kanumti inni hirmaachisuu qaamolee haqaati. Qaamolee haqaati. Amma sadarkaa gumee irratti sadarkaa wixinee jalqabaa irratti wixinee sadhumaa irratti hin dhiyeessina kanan amma jedhee kaasee qaamoleedhuma haqaatiif jechaadha. Qaamoleedhuma haqaa affeerraa isaanumaaf dhiyeessina jechaadha. Isaanumaaf dhiyeessineeti yaada isaan kennaniin gabbisneeti qorannoo sana xumurree boodas isaanumaaf kennina jechaadha. Tole ulfaadha kun qophii ardaa mariitii OBN'if Instituutii Leenjii Ogeessota Qaamolee Haqaaf qorannoo seeraa Oromiyaatti waliin ta'uun qopheessanii qorannoowwan instituutiin kun qoratu rakkoowwan qorannoowwan kan hojiirra oolchuu keessatti jiran fi fala furmaataa isaa ilaalaa jirra. Egaa aga dhumaatti waliin tura isiniin jenna. Yaada furmaataa instituutii kanaan kennamu amma qorannoowwan isin ilaallatu instituutiin kun qoratee dhiyeesse keessaa tokko ga'umsa hojii haaromsa sirreeffamtootaa irratti qorannoon qoratamee isinii dhiyaatee jira. Qorannoon kun hojiirra akka hin oolle nullee odeeffannoo qabna. Agam itti fayyadamaa jirtan akkuma walii galaatti? Kallattii qorannoon isaanii nutti agarsiise kana keessumattuu kenniinsa karooraa fi dhiifamaa wajjin wal qabatee komiin kanaan dura ba'aa ka'aa ture tokko iftoomina wajjin wal qabatee naannoo dhiifama wajjin wal qabatu kanarratti rakkootu ture. Ulaagaa isaarra jalqabee rakkootu ture. Ulaagaan kun akkamittiin iftoomina qabaachuu qaba kan jedhu nuu kennanii jiru. Akkuma beekamu namni murtee xumuraa argate tokko kamiyyuu dhiifama gaafachuu ni danda'a jedha labsiin kanaan dura ba'ee jiru. As keessatti garuu boordiin dhiifamaa ulaagaa rakkoo naannoo kanarratti jiru nama dhuunfaa irratti hundaa'ee ulaagaa yeroo ba'utu jira jechuudha. Akkuma barbaadetti ulaagaan kun isa haammataa isa kana haammatu kan jedhutu jira. Garuu kallattii kanaan alatti kan qorannoon kun nutti agarsiise isa ofitti fudhannee hojiirra oolchuudhaaf kan itti deemamaa jiru jira jechuudha. Karaa biraatiin boordiin dhiifamaa kun abbaan qabu ture. Biiroo haqaa wajjin kan hojjetamu walitti qabaan biiroo haqaati. Sadarkaa federaalaatti boordiin dhiifamaa jira. Garuu sadarkaa naannootti boordiin dhiifamaa hin jiru. Kanaaf itti gaafatamummaa illee hordofsiisu jechuudha. Kan akka itti gaafatamummaa hordofsiisuuf boordiin dhiifamaa sadarkaa naannoo keenyaatti akka inni gurmaa'uun irra jiraatu kallattiin qorannoo kanaa nutti agarsiisee jira. Isatti deemaa jirra. Irrattis walii gallee jirra jechuudha biiroo haqaa wajjiniin. Karaa biraatiin sirreeffamtoota seeraa naannoo biraarraa dhufan illee akkamittiin dhiifama kana keessatti haammatamuu danda'u kan jedhu baay'ee walitti bu'aa ture. Yeroo tokko tokko pirezidaantiidhuma naannootiin kennama. Yeroo kaan immoo bakka bu'umsa naannoolee biraarraatii haa dhiyaatu jedhame akkasittiin dhiyaata. Kanaaf isa kamtu sirriidha kan jedhu suni kallattiin qorannoo kun nutti agarsiise. Kan sirreeffamtoota seeraa federaalarraas dhufan ta'u naannoorraa dhufan bakka bu'umsa akkaataa ittiin naannoo keenyaaf kennamuu danda'u waliin mari'atamee akka kallattiin itti kennamuu fi naannoodhuma jiranitti akka argachuu danda'an qorannoon kun nutti agarsiisee jira. Isas itti deemaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Karaa biraatiin rakkoon naannoo kenniinsa karooraa wajjiniin jiru keessumattuu sirreeffamaan seeraa tokko murteessaa yeroo xumuratu yookaan murteessaa keessaa harka 2/3 yeroo xumuru karooraan hin ba'a. Karooraa yeroo ba'u sanatti mana murtii itti murteessetti dhiyaateetu dhiifamaan karoorri sun mirkanaa'uu qabaa kan jedhutu jira. Fakkeenyaaf aanaa fagoorra jiru tokkorraatii dhufee kan hidhameeru yoo ta'e aanaa sana dhaquun dirqama ture jechuudha. Qorannoon kun garuu manni murtii itti dhiyoorra jiru
karoora manni sirreessaa yookaan immoo sirreeffamaan seeraa yookaan bakka bu'aan sirreeffamaa seeraa yoo dhiyeesse mirkaneessee fi hiikamuu ni danda'a kan jedhu jira jechuudha. Kanaaf bu'aa bahii adda addaa kan hambisuu danda'u ta'uusaa fi nullee kallattii gara fuulduraatti yoo irratti hojjenne hiika guddaa kan qabu ta'uusaa sirriitti kaasuun barbaachisaa ta'uusaati kan hin hubadhe jechuudha. Wanni harca'een jiru waan yaada furmaataa jara qoratee isinii dhiyeesse keessaa wanti amma fakkeenyaaf haaromsa sirreeffamtootaatiin wal qabatee hojiirra hin oolle ragaa jedhu jira. Akkamitti harca'uu danda'e kunin waan hojii keessan akka amma kaaftanii kana hojii kan isinii fooyyessu hin taane. Kan harca'ee jira. Maaltu harca'ee keessumattuu amma namni yeroo dhiifamaan bahu yookaan yeroo karooraan bahu qaama miidhe wajjiniin illee otoo araarame gaariidha kan jedhutu jira. Qaama miidhe sanaa fi qaama miidhamaan suni namni mana sirreessaa keessatti argamu qaama miidheedha. Adabbii akka itti kenname murteessaa kan eeggataa jiru kan xumurataa jiru jechuudha. Otoo hiikameen dura garuu qaama miidhe sana wajjiniin otoo araarame gaariidha kan jedhu jira jechuudha. Sana raawwachuudhaaf humni mana sirreessaatiin jiru sadarkaan inni jiru yookaan naannoorra yookaan godinarra yookaan aanaarra kan inni jiru. Qaamni miidhame sun immoo ganda keessallee jiraachuu danda'a. Istiraakchariin isaa sadarkaa gadiitti bira ga'ee qaamni miidhame sun eenyu jedhamee fidanii walitti araarsuu irratti ammallee gaaffii guddaan kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Namni otoo mana sirreessaatti gaafa ba'u gara maatii miidhe sanatti deebi'ee galuurra deebi'ee magaala sanatti hafuutu jira. Yookaan immoo baqatee bakka biraa jiraachuutu jira. Qabeenyi isaas naannoo sanarraatti banca'eera ta'a, maatiin isaas baqataniiru ta'a, rakkoo biraa uumen immoo jechuudha. Kanaaf deebisanii dhaabuu irratti illee rakkoon reintegireeshinii wajjin wal qabatu rakkoon mataa isaa danda'e kan jiru ta'uu isaati. Kuni kan hin hiikkannedha ammallee gara fuulduraatti hiikkachuudhaaf kan itti deemamu naanna'ee garuu hordoffiif to'annoon sirreeffamaan seeraa kun asii erga bahee booda akkamittiin qabamaa jira, akkamittiin hawaasa sana wajjiniin wal baree jiraachaa jira, akkamittiin araarfatee jira, sadarkaa maalirra jira kan jedhu suni hordoffiif to'annaan illee laafaa ta'uu isaati. Loojistikii wajjin wal qabatee humna namaa wajjin wal qabatee akka mana sirreessaatti hanga gadiitti hordofanii kan hojiirra oolchuu irratti ammallee hojii kan guddaa kan nu gaafatu ta'uu isaati jechuudha. Dhammee warra biiroo hagam isin deeggaraa jira qorannoon instituutiin kun qorataa jiru yaada furmaataa isaan kennan hagam hojiirra oolchaa jirtan. Qorannoowwan instituutiin kun qorachaa jiru rakkoo sirna haqaa keessatti mudatu guutumaan guututti karaa furuu danda'uun nu deeggaree jira jechuu baannus akka biiroo haqaatti dhimmoota baay'ee irratti barbaachisaa ta'ee argame itti fayyadamaa jirra jechuudha. Dhugaa qorannoon kun nu barbaachisanii akkuma sila ka'e fedhiin isaa nurraa sassabamaa ture. Naannoo kamirratti akka qoratamuu qabu jalqabumarraa kaasee nu mariisisaatii kan hojjetamaa ture jechuudha. So gama tokkoon wanti kun fedhii keenya irratti hundaa'ee kan qoratame ta'u karaa biraa qabeenyi uummata kanaa itti bahee kan qoratamaa ture ta'uu isa gama kaaniin gaaffii uummataa deebisuudhaaf iddoowwan qaawwa qaban karaa saayinsaawaa ta'een nu argisiisuu keessatti gahee guddaa waan qabuuf akka biiroo haqaatti qorannoowwan kana baay'ee isaanii itti fayyadamne jechuun hin danda'amu. Hojiirra oolchine jechuun isaa hin danda'amu. Haa ta'u malee qorannoo tokko keessatti yaadni furmaataa garaagaraa dhiyaachuu danda'a. Guutumaan guututti dugoognee tokkoon qorannoo keessatti yaada furmaataa kaa'ame hunda isaatti fayyadamne jechuun garuu hin danda'amu jechuudha. Akka fakkeenyaatti kaasuun hin danda'ama. Manuwaalii adabbii sirna yakkaa keessatti yakkamtoonni ittiin adabaman yoo ilaalle akka ogeeyyii nu bira jiranitti rakkoowwan mul'atan jiru. Fakkeenyaaf rakkoon hubannoo jira kan achi keessatti adda ba'e jechuudha. Gama kanaan akkaatuma maanuwaalichi qorannichi kaa'een rakkoo hubannoo hiikuudhaaf wanti hojjetame jira. Asuma keessatti qorannama kana keessatti interventionii qaama biraa kan barbaadu yaadni furmaataa kaa'ame jira. Fakkeenyaaf maanuwaalicha fooyyessuun wal qabate. Maanuwaalicha fooyyessuun gahee mana murtii waliigalaa federaalaa waan ta'eef karaa kennaan itti deemnee guutumaan guututti jirra oolchine jechuu hin dandeenyu. Kanaan ala garuu dhimmoota baay'ee irratti akka fakkeenyaatti
rakkoo bulchiinsa abbootii alangaatiin wal qabatu kan furmaata seeraa barbaadu rakkoo qorannoon instituushinii qorate adda baasee irra dhaabbannee yeroo ammaa dambii ittiin bulmaata abbootii alangaa sadarkaa fooyyessuurra geenyee kan jirre ta'uu gama biraatiin gahee abbaan alangaa mirga shakkamtootaa fi sirreeffamtootaa kabachiisuu keessatti rakkoo jiru instituushiin kun karaa saayinsaawaa ta'een qoratee adda baasee qorannoo isaa kan nuun gahe waan ta'eef isarra dhaabbannees rakkoowwan gama kanaan jiran furuudhaaf prosecution maanuwaalii yeroo jedhamee otoo hojiirran oolee rakkoon instituushiin kun adda baasee baay'ee yaaddessaa waan ta'eef yeroo ammaa kana akka inni hojiirra oolu sadarkaa gadi buusurra geennee jirra jechuudha. Gama biraatiin dantaa uummataa fi mootummaa kabachiisuudhaaf dhimma hariiroo hawaasaatiin wal qabatee rakkinne jiru qorannoo instituushiin kun adda baaseerra dhaabbanne yeroo ammaa kana caasaa isaa bifa barbaachisaa ta'een diriirsinee sadarkaa biirootti yaaliirra kan jiru yoo ta'u sadarkaa gadiittis gadi buusaa kan jirru ta'uu isaati. Kan biraa hojimaata wixinee seeraatiinis wal qabate qulqullinni wixinee seeraa keessatti mul'ataa ture maalirraa akka ka'e qorannoo instituushiin kun karaa saayinsaawaa ta'een qorannoon adda baasee haala nu kenneen achirra dhaabbannee dambiin hojimaata wixinee seeraa qophaa'e yeroo ammaa qaama dhimmi ilaallatuuf ergamee kan raggaasisuu isaa eeggamaa jiru yoo ta'u dabalataan hojimaanni keessaas akkaatuma qorannoon kun agarsiiseen hojiirra oolaa kan jiru ta'uu isaati. Kan biraa galmeessa ragaalee keessattis rakkoowwan mul'atan instituushiin kun qoratee adda baasee nutis rakkoowwan kana furuudhaaf dhimmoota tokko tokko sirreessaa kan jiru ta'uu isaati. Kan biraa sila duras ka'ee jira waa'ee dhiifama sirreeffamtootaatiin wal qabate rakkoowwan achi keessatti mul'atan rakkoo naamusaa rakkoo dandeettii qorannoon kun yeroo dhiyootti nu qaqqabee jira. Isarra dhaabbannee wantoota tokko tokko sirreessuudhaaf Komishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa wajjinis dubbannee yeroo ammaa waliigalteerra kan geenye ta'uu isaati. Wanti amma hojiirra oolchuu nu rakkise kan intervenshinii warra federaalaallee barbaadu nu mudate jettanii akka amma reefi instituutii irraa ka'aa jirutti adeemsa qorannoo waliin akka qorattanii yaadni keessan sadarkaa adda addaa keessatti akka itti hirmaataa dhuftanii ka'ee jira. Waan kanan arginee gaafa adeemsa qorannoo keessatti. Waan kana arginee jira. Haa qoratamuu qaama dhimmi ilaaluuf hin dabarsinaadha malee arginee jirra. Fakkeenyaaf iddoo itti fooyya'u qaba maanuwaalichi. Kana fooyyessuudhaaf mana murtii federaalaatti fooyyessa. Inni beekama. Keessattuu sirni yakkaa warra federaalaatiin sirriitti wal qabata. Kanaaf instituushiniin bifa kanaan nu dhiyeessus isaan wajjin dubbachuun gahee kennaadha. Sadarkaa barbaannetti nu wajjin dubbannee waan kana akkaataa qorannoon kun jedhuun hojiirra oolchineedha malee dursee waan mul'ateedha. Noo san dhiisaatii waa'ee naannoo keenyatti hiikuu dandeenyu qofa irratti dubbadhaa nuti hin jedhiniin kana wanni gochuu dhabneef qabeenya biyyaati qorannoon kun. Naannoo keenya qofa irratti hojiirra oola jennee yaadnu. Nuti fudhanna qorannoon kun rakkoo kana agarsiisu immoo qaama dhimmi ilaaluuttis hin beeksisna. Itti amanan taanaan waan sirna haqaa biyya kanaaf fooyyessus yoo ta'e qaama dhimmi ilaaluuf dabarsuun jaraaf dabarsitaniirtan jechaadha. Nutis akka afaan Oromiffaatti waan qophaa'eef wanni sadarkaa yaadaatti wajjin mari'annee jirra. Afaanis afaan ittiin qoratamu xiqqoo waan nu daangessuuf isaanis qorannoo kanarra dhaabbatanii qorannoo biraa gaggeessaa jiru yeroo ammaa jechuudha. Dhiyeenya kanatti immoo waa fooyyessanii jiru. Erga yaada san kominikeetii goonee booda yaada keenya qofa fudhatanii miti garuu sadarkaa diraaftiitti maanuwaalii san fooyyessuudhaaf isaanis sochiirra kan jiran ta'uu isaatiin nutis gahee keenya kontribiitii goone qorannoo kanarra dhaabbannee waan argin kontribiitii gochuu keenya kan ibsu barbaadu. Tolle galatoomamee qaamolee gara biraa irraa warri isteekhooldarii taatanii instituutii kana olii hojjettanii kan qorannoo kun isin laallatu. Akkuma sila kaa ture instituutiin kun jalqaba sirna haqaa naannoo keenya keessa rakkoowwan jiran xiinxaluudhaan rakkoowwan qabatamatti mul'atan saniif fala dha'uudhaafi. Akka kaayyoo isaattis hanga ammaatti hojiiwwan hojjetamaa turan
galma isaa gahuudhaaf kan isa dandeessisan jedheen ka'a. Akka mana murtiitti kallattii hedduun jijjiirama karaa siyaas dinagdee karaa sirnaaqaa keenyaan dhufaa jiru kanaaf qorannoon barbaachisaadha. Rakkoo gurmaa'inaan hojmaataan dandeettii raawwachiisummaatiin akkasumas bu'a qabeessummaatiin wal qabatee jiruuf qorannoo osoo hin gaggeessin mala dha'uudhaan qofa fala kennuu hin danda'amu. Kanaaf qorannoowwan gama instituutii kanaan kennamaa jiran akka soolishinii guddaatti ilaalla jechaadha. Kanaaf qorannoo hedduu instituutiin kun gaggeessaa ture jira. Adeemsa qorannoo kana gaggeessuu keessattis akka mana murtiitti kallattii lamaan jechuu dandeenya. Tokko qorannoo kana keessatti kallattiidhaan hirmaachuudhaan qorattoota instituutii kanaa wajjin ta'uudhaan haalli itti qorannoowwan gaggeeffamaa turan jiru. Dabalataan akka steekhooldarii tokkotti qorannoowwan kun jalqaba gaafa qumeen qorannoo qophaa'u irraa kaasee hanga hojiirra oolmasaatti manni murtii keessatti hirmaachuudhaan akkaataan hojiirra oolmaa isaa itti milkaa'u irratti hojjetamaa turee jira jechuu barbaada jechaadha. Keessattuu sirnoota diriirsuudhaan wal qabatee egaa qorannaan tokko gaafa gaggeeffameen booda kallattiiwwan furmaataa bifa filannootiin dhiyeessa. Kallattiiwwan furmaataa san keessaa inni tokko sirna diriirsuu ta'uu danda'a. Sirna diriirsuudhaan wal qabatee fakkeenyaaf akka mana murtiitti kanaan dura rakkoo cimaa kan ture rakkoo kallattii adda addaatiin rakkoo ragaa sobaa murtii qulqullina qabu kennuu keessatti rakkoo cimaa ture jira. Isa kana salphisuudhaaf qorannoo instituutiin kun gaggeesse bu'uura godhachuudhaan sirni dhaddachaa qajeelfamni ittiin hoogganamu akka qophaa'uu fi achi keessattis keessattuu sirni kakuu cimaan introduused ta'ee akka ittiin hojjetamu gochuun danda'amee jira. Kun bu'aa guddaa buuseera jennee amanna. Gama biraatiin sirnaan wal qabatee stiil akka mana murtiitti namni kamiyyuu hojiin hojjetu bu'aa buusuudhaaf dhiisuunsaa madaalamuu qaba. Namni tokkos hojii isaatiif itti gaafatamummaa fudhatee madaalamuu qaba. Sirni madaalli raawwii hojii abbootii seeraatii fi muudamtoota gumii akka jalqabaatti qorannoo instituutiin kun gaggeesse bu'uureffachuudhaan sirni madaalli raawwii hojii abbootii seeraa akkasumas muudamtoota gumii akka diriiru taasifamee jira jechaadha. Sirni kun diriiruunsaa akka namaatti yookiin akka at individual level qofa osoo hin ta'in akkuma dhaabbataattu dhaabbanni tokko hojiin inni hojjetu raawwiinsaa madaalamuu qaba. Yaada jedhutti nu fide yeroo ammaa kana deebinee instituutuma kanatti fayyadamuudhaan manni murtiillee hojiinsaa madaalamuu qaba. Raawwiinsaa yeroo yerootti madaalamuu qaba kan jedhu sirni madaalii raawwii hojii manneen murtii Oromiyaa akka diriiru instituutii kana wajjin hojjechaa jirra. Kana qofaa miti, abbaa seeraa qofaa miti, mana murtii qofaa miti, ogeessonni adda addaallee muudamtoonni adda addaa mana murtii keessa jiru. Isaan illee raawwiin hojii isaanii madaalamuu qabaa bifa jedhuun madaalliin raawwii hojii diriira jira. Akkuma silas ka'e sadarkaa at pilot testing level sadarkaa yaalitti hojiirra oolchuudhaaf sochiirra jirama jechaadha. Wanni harca'ee hoo isin bira hin jiru amma fakkeenyaaf madaalli qulqullina murtiitiin wal qabatee qorannoo isiniif dhiyaate jira. Haga ammaa hojiirra oolii jira. Akkamitti harca'uu danda'a inni? Harcaatii jechuu kontekstii lamaan laaluu dandeenya. Inni tokko gonkumaa hojiirra oolchuu dhabuun jiraata. Inni gama biraatiin garuu yeroo fudhatullee hojii itti galuun jiraachuu danda'a. Kanaaf yeroo ammaa kana nuti post judgment audit koreen hundeeffame xiinxalli isaa gaggeeffame maanuwaaliin qophaa'aa jira waan ta'eef dhugaadha yeroo sanitti hojiirra ooluu dhabullee yeroo ammaa kana garuu bu'aan qorannoo kanaa fudhatame hojiitti galame hojiirra oola jira jechaadha. Kana qofa miti baay'ee sirna aadaatiin dubbii hiikkachuudhaanis wal qabatee qorannoo instituutiin kun gaggeesse yeroo ammaa kana wixinee labsii manneen murtii Oromiyaa keessa deebiidhaan fooyyessuudhaan bahutti jiru keessatti akkaataa sirni aadaatiin dhimma hiikkachuun itti jajjabaachuu danda'u manneen murtii keenya kanarratti akkaataa hojjechuu danda'aniin labsii kana keessa wixinee kana keessa galee jira. Wixinee kana keessa galuu qofa miti immoo qajeelfama akkamiitiin sirna akkamiitiin hojjenna kan jedhus wixineen hojiirra oolmaa tumaa wixinee kanaallee akkasuma qopheeffamee jira waan ta'eef galtee guddaa
achi keessa arganneerraa jechuun barbaade. Qorannoon ilqisoon geggeessu inistituutiin kun geggeessu kaayyoo mataa isaa qaba. Kaayyoon isaa rakkoolee hojimaataa, rakkoolee seeraa, qaamolee haqaa keessa jiran adda baasuudhaan yaada furmaataa akeekuudha. Kanaaf raawwatamuu kan qabudha jechuudha. Akaadaamikii yookiin immoo qorannoo akaadaamikii beekamtiitti argachuuf yookiin immoo qabxiitti argachuuf kan geggeeffamu miti jechuudha. Kanaaf qaamoleen haqaatiif hojjetama. Qaamoleen haqaa immoo yaadota furmaataa qorannichaan akeekaman fudhatanii akkaataa barbaachisummaa isaatti hojiirra oolchuun barbaachisaadha jechuudha. Gama kanaan egaa biiroo haqaatiin wal qabatee qorannoowwan hedduu inistituutii kanaan kan geggeeffaman jiru. Isa keessatti biiroon haqaa odeeffannoo kennuudhaan, ragaa barbaachisu kennuudhaan akkasumas keessatti hirmaachuudhaan ogeessa erguudhaan keessatti garee qorannaa keessatti akka hirmaatu taasisuudhaan hirmaachaa ture jechuudha. Egaa fakkeenyaaf qorannoo naamusa ogeessota qaamolee haqaa wajjin wal qabatee biiroon haqaa akka qorataattis ogeessa ergee kan keessatti hirmaateedha. Egaa rakkooleen hedduu abbaa alangaa biras rakkooleen naamusaa bal'aan kan jiran ta'uu qorannoon sun agarsiisee jira jechuudha. Sanirra dhaabbatamee akka biiroottis ilaalamee namoota rakkoo qaban irratti haalli tarkaanfiin itti fudhatamee jira jechuudha. Egaa yaadonni furmaataa akeekaman gosa adda addaa ta'uu danda'u. Isa rakkoo hubannoo, rakkoo dandeettii jiran irratti leenjii kennuudhaan inistituutiin kunis akkasumas manni hojii dabalatees jechuudha. Naamusa irrattis leenjii kennuudhaan akka hojiirra oolu haalli itti taasifamee jira jechuudha. Rakkoolee caaseffamaa yookiin immoo rakkoolee hojimaataas akkasuma bifa saniin falli kan itti kenname ta'uu isaati jechuudha. Fakkeenyaaf adeemsa qophii wixinee seeraatiin wal qabatee akkuma duratti ka'e rakkoo bal'aa ture. Seeronni keenya rakkoo qulqullinaa qabu. Akkasumas immoo rakkoo walirra bu'u, aangoo walirra bu'u, rakkoo si'oominaa fi kan kana fakkaatan rakkoo bal'aa qabu turani. Isa kana fooyyessuudhaaf qorannoon inistituutii kanaa kan akeeke tokko ogeessota adeemsa wixinee keessatti seera wixineessan dandeettii isaanii cimsu, humna namaa achitti hojjetu dabalu fi kan kana fakkaatanidha jechuudha. Gama kanaan akka biiroo haqaatti akkuma reefu ka'e hojiin bal'aan hojjetameera. Ogeessotni adeemsa wixinee keessatti hojjetan ogeessota 10 keessaa 7 digirii lammaffaa warra qabanidha. Akkasumas humna namaas dabalameera jechuudha. Duraan xiyyeeffannoo kan hin arganne xiyyeeffannoo akka argatu taasifameera. Rakkoo hojimaataa yookiin immoo maanuwaaliin qophii wixinee seeraa qophaa'ee hojiirra oolee jira. Adeemsi wixinee seeraa jalqaba hanga dhumatti indituin maal ta'uu qaba kan jedhu maanuwaalii san keessatti hammatameera jechuudha. Kanaaf bu'uura maanuwaalii saniin ogeessonni seera wixineessan jalqabaa hanga dhumatti kan ittiin hojjetamaa jira jechuudha yeroo ammaa kana. Isa kanarras darbamee akkuma duratti ka'e hojiin kun seektoroota biraas manneen hojiis dirqisiisuu qabaata. Kanaaf seeraan deeggaramuu qabaata jedhamee wixineen dambiin adeemsa qophii wixinee seeraa qophaa'ee caffeedhaaf ergamee adeemsarra jira jechuudha. Kanaaf hojiiwwan bal'aan hojjetamaniiru akka biiroo haqaatti illee jechuu dandeenya. Adeemsa dhimma hariiroo hawaasaattis bifuma wal fakkaatuun adeemsi qorannoon ilqisoon yookiin inistituutiin kun geggeesse kan akeeke tokko adeemsi haa hundaa'uudha. Sadarkaa hundattuu biiroo irraa qabee hanga dakaatti adeemsi dhimma hariiroo hawaasaa ilaalu haa hundaa'u. Hojimaanni isaa haa diriiru. Ogeessi akkasumas hojjetaan haa ramadamu kan jedhuudha. Bu'uuruma saniin hojiin hojjetame. Tolime fala isaa booda gara boodarra itti dhufna. Ardaan marii OBN Inistituutii leenjii ogeessota qaamolee haqaaf qorannoo seera Oromiyaa waliin ta'uun hojiirra oolmaa qorannoowwan fooyyeensa sirna haqaa irratti qopheessan hin xumuramne kutaan jalqabaa kanumaan xumuramee jira. Dhimmoota hafan kutaa lammaffaa keessatti ilaalla.
bal'inni isaanii hagam hojiirra oolaa jiran. Qorannoowwan instituutiidhaan hanga ammaatti gaggeeffaman 50 oli lakkoofsaan yoo ilaalle jechuudha. Qorannoowwan 50 ol ta'an kana keessaa akkuma amma mana keessaas ka'aa ture yaadonni furmaataa hojiirra oolan hedduudha. Kan tuffatamuu danda'u miti jechuudha. Bu'aan qabatamaan sirna haqaa keessatti sirna diriirsaa jennu caasaa gurmaa'insaa akkasuma immoo murtii kennuu keessatti hooggansa hubannoo irratti qorannoo irratti mala saayinsawaatiin qorannoo gaggeeffame bu'uureffatanii gaggeessummaa kennuu akka danda'an taasisuu keessatti faayidaan argamsiise bal'aadha jechuu dandeenya. Yaadonni furmaataa ammas qaamoleen dhimmi ilaallatu itti adeemanii sirna haqaa naannichaa fooyyessuu keessatti itti gargaaramuu qaban hojiirra oolchuu qaban ammas inuma jiru jechuudha. Kan hojiirra ooliin irree akkasuma ni jiru jechuudha. Fakkeenya muraasa kaasuu dandeenya. Karaa mana murtiitiin fakkeenyaaf rakkoon guddaan mul'atu tokko murtii manneen murtiitiin kennamu tilmaamawaa ta'uu dhabu kan jedhu akka rakkootti qorannoonis kan yaadda ba'aa turedha. Isa kana keessatti fakkeenyaaf akka yaada furmaataatti kallattiin taa'ee jira. Murtiiwwan fakkeenyummaa qaban manni murtii akka maxxansu taasisu waan jedhu wanti manni murtiis itti adeemuuf yaalee injira garuu maxxansawwan haala kanaatiin murtiiwwan fakkeenyummaa qaban maxxansuudhaaf hojii abbaa seerummaa tilmaamawaa taasisuu irratti hojiin hojjetame hedduu miti kan itti adeemamuu qabudha jennee kan ilaalludha. Rakkoo naamusaatiin wal qabatee inni kun qaamolee haqaa mara biratti kan mul'atu rakkoo bal'aan akka jiruun beekama. Rakkoo naamusaa mana murtii biras biiroo haqaas akka koomishinii poolisiittis akka koomishinii manneen sirreessaattis rakkoo bal'aan akka jiruun beekama. Rakkoowwan qorannoodhaan agarsiifamanis hedduudha. Isa kana furuudhaaf sirna fooyyessuu irraa qabee wantoonni hedduun hojjetamaniiru. Haa ta'u malee yaadni furmaataa qorannichaan teechifame tokko ni jira. Xiyyeeffannoo guddaa argachuu kan qabu kan hedduutti hin hojjetamne jennee yaadnu rakkoo naamusaa ilaalchisee ittisa irratti hojjechuu kan jedhu. Rakkoon naamusaa osoo erga raawwatamee booda ogeessota biratti rakkoo naamusaa mul'atu tarkaanfii fudhachuun mataa isaatiin furmaata yookiin immoo bu'a qabeessummaa mana hojichaatiif rakkoodha. Kanaaf ittisa isaa irratti yoo hojjenne keessattuu hubannoo barbaachisaa uumuu caasaalee naannoo kanatti jiran cimsuu wantoota akka kanaarratti irra caalaa xiyyeeffannoon kennamee ammas hojjetamuu akka qabu kan agarsiisudha. Gama biiroo haqaatiin fakkeenyaaf seerota bahan dhaqqabamaa taasisuudhaaf biiroon haqaa gahee hojii kennameefii jira labsii qaamolee raawwachiiftuu hundeesseeni. Seerota haaraa bahan dhaqqabamaa taasisuudhaaf kanneen afaan Amaariffaatiin akka federaalaatti labsiiwwan bahan garuu raawwatiinsi isaanii akka naannoottis ta'e afaan Oromootti hiikuudhaan akka dhaqqabamaa ta'an taasisuu irratti ammas hojii baay'ee hojjetamee hin jiru hojjetamuu qaba kan jedhu. Kan biraa sirna madaalli raawwii hojii abbaa alangaatiin wal qabatee akka dura ka'aa ture manni murtii qorannoo instituutiin kun gaggeesse bu'uureffatee sirna madaalli raawwii hojii kan abbootii seeraa haalli itti wixineeffatee itti adeemaa jiru jira. Gama abbaa alangaatiin inni kun hedduu ittiin adeemamne. Kanaaf amma raawwiin abbaa alangaa tokko kan sakatta'amaa jiru kan madaalamaa jiru akkuma hojjetaa siivil sarvisii kamiitti. Haa ta'u malee akka qorannoon keenya agarsiisetti sirni madaalli raawwii hojii kan abbaa alangaa gaggeeffamuu kan qabu safartuu mataa isaa danda'e ogummaa sana wajjiniin kallattiin hidhata kan qaban safartuulee akkasii bu'uureffatee mala saayinsawaa ta'een gaggeeffamuu akka qabu hanga kun hin gaggeeffamnetti bu'a qabeessummaa gahumsa naamusa abbaa alangaa mirkaneessuun akka hin danda'amne qorannichi waan kaa'ee jiruuf isa kanarree biiroon haqaa fudhatee itti adeemuu akka qabu
kan kaasaa turre. Kan biraa abbaa alangaa fi poolisiidhaan wal qabatee qindoominni hojii jiru ammallee rakkoo bal'aa keessa akka jiru qorannoon kun waggaa 5 dura gaggeeffame. Qorannaa yakka kan gaggeessuu qabu, kan hoogganuu qabu, eenyu ta'uu qaba. Achi keessatti gaheen abbaa alangaa, gaheen poolisii maal ta'uu qaba. Qorataa poolisii fi qorataa abbaa alangaa dhimma hojii qorannoo yakkaa gaggeessuu akkamitti hoogganuu qabu isa jedhu irratti qorannichi waan bal'aa kaa'eera. Akkaataa sanaan garuu amma ammaatti itti adeemamee hin jiru. Wanni harca'ee jira jechaadha. Wanti ilaalaa jirta, wanti hojiirra ooles jira, wanti harca'ees jira. Tolemee gama caffeetiin hojiin kunin hojii guddaadha. Sirni haqaa jechuun yeroo ammaan kana seektara komiin illee irra jiru dhugaa dubbachuu fi hawaasni kallattii garaagaraatiin bakka komii itti dhiyeessu rakkoolee kanneen furuun hojimaata isaa fooyyessuuf gama kanaan immoo qorannoon qoratamaa jiru jira. Qorannoowwan kana aga tokko hojiirra oolchuun hanni hafe ammoo harca'uun illee jira. Qorannoon kun qorannoowwan horiin itti bahee ogeessi itti dadhabee yeroon guddaan illee itti fudhatame caffeen akkamitti hordofaa jira qorannoowwan kanneen wanti isin laaltan jira. Qorannoowwan instituutii kanaan geggeeffaman hojiirra oolmaa isaanii caffeen akkamitti hordofaa kan jedhu deebisuun duratti caffeemtuu akkamitti itti fayyadamaa kan jedhu irratti yoo yaada kenne gaarii ta'a. Hojiin caffee akkuma beekamu tokko hojii seera tumuuti. Itti aansee hojii to'annaaf hordoffiiti. Akkuma amma ka'aa ture hojii seera tumuu keessatti hojiin seera tumuu aangoo uumamaan qaama seera baasatiif kenname. Kanarratti qorannaan instituutiin kun geggeesse keessaa tokko qulqullina seerotaa naannichaa eeguudhaaf wixinee sirna qophii wixinee seeraa maalirratti hundaa'uu qaba kan jedhu qorannaa geggeessee jira. Kana qaama biiroo haqaa qofaa miti jechuudha kan itti fayyadamaa jiru. Qaamoleen mootummaa sadeenuu akka itti fayyadaman qaamoleen sadeenuu akka itti fayyadaman taasisuudhaaf hojii guddaa hojjechuu jalqabnee jirra jechuudha. Kanaaf qulqullina seerotaa eeguudhaaf hunda dura sirni qophii wixinee seeraa akka naannichatti hin turre. Kanaaf isa kana hojii to'annaaf hordoffii keessattis keessumattuu biiroon haqaa dhimma kana dafeetiniin akka hojiirra oolchu achitti wannaa ta'e waan ta'eef jechuudha. Hojii to'annaaf hordoffii bal'aa taasisaa turree jirra. Nutis itti fayyadamuu jalqabnee jirra. Qaamni maanuwaaliin qophaa'e kun binding force akka qabaatu akka seera dirqisiisaa ta'u gochuudhaaf dambii ta'ee kan qaamoleen mootummaa hundinuu itti fayyadaman taasisuudhaaf itti deemaa jirra jechuudha. Kana qofaayyuu miti hojii to'annaaf hordoffii ilaalchisee rakkoon akka caffeetti ture keessaa tokko seerota bakka bu'iinsaan bahan caffeenumtu akkamitti hordofuu qaba. Koreen dhaabbii akkamitti hordofuu qaba kan jedhu nu biratti rakkoo turee jira. Kanarraa ka'amee Ilqisoon qorannaa geggeessee jira. Qorannaan inni geggeesse kun amma yeroo dhiyoo kana xumuramee nu bira gahee jira. Kanattis fayyadamuudhaaf adeemsa gubbaa jirra jechuudha. Qorannaan inni taasise kanatti fayyadamuudhaaf hojiirra oolchuudhaaf jechuudha. Gaafii ijoo isatti deebuudhaaf hojiin guddaan hojii to'annaaf hordoffiiti. Caffeen akkamitti hordofaa jira kan jedhu san irratti deebii kennuudhaaf egaa akkuma beekamu qorannoon amma jalqabame kun manneen hojii keessatti raawwii hojii isaanii hin madaala caffeen koreen dhaabbiis madaala kana keessatti rakkoolee jiran keessumattuu hojii seera tumuu keessatti seeronni bahan qoranna irratti hundaa'anii kan dhufan akka ta'u karooran akka hoogganaman gochuudhaaf hojii bal'aa hojjechuu jalqabnee jirra.
kun akka jalqabbii gaariittis fudhatamuu danda'a. Kana malee rakkoo sirna haqaa naannichaa keessatti hudhaa guddaa tahee kan jiru rakkoo kiraa sassaabdummaatiin wal qabatee itti quufinsi uummataa komii guddaa tahee jira. Kana keessatti qorannoon geggeeffamu tokko hojiirra oolchuudhaaf manneen hojii hojiirra akka oolchan aga danda'ameen koreewwan dhaabbii caffee jiran raawwii manneen hojii yoo qoratan duubdeebii kennan keessattis duubdeebii kennuudhaan itti deemamaa jira jechuudha. Akka koree dhaabbii dhimma bulchiinsaaf seerattis koreen kun qaamolee haqaa fi nageenya naannichaati kan hordofu. Hordoffii fi to'annaa geggeessinu keessatti rakkoon kun akka hiikamu hordoffii fi to'annaa geggeessaa jirra. Hordoffii fi to'annaa geggeessinu kana keessatti akkuma amma manneen hojiitirraa ka'aa jiru kana itti fayyadamu irratti jalqabbitu jira. Amma fakkeenyaaf mana murtii yoo fudhan maali qajeelfama dhaddachaa abbaa dhimmaa deddeebisuun maal kun komii hawaasa guddaa ta'e waan jiruuf dhimmi tokko yeroo meeqa yoo fudhate deddeebi'e jedhama. Deddeebi'a sana hambisuudhaaf immoo akkamitti deemamuu qaba. Qajeelfamni sirna dhaddachaa diriiruu akka qabu. Hordoffii fi to'annaa geggeessina keessatti wanni jalqabame jira jechuudha. Kan biraas hordoffii fi to'annaa geggeessinu keessatti gama biiroo haqaatiinis amma wanni inni hojiirra oolchime maanuwaalii qophii sirna wixinii seeraa to'annaa fi hordoffii keenya taasisneen hojiirra oolchuudhaaf qorannaa kan hojiirra oolchuudhaaf jalqabbiin jira akka waliigalatti jechuun hin danda'amu. Haa ta'uti garuu jalqabbiin jiru kun gaarii ta'ee garuu sirrittis koreen keenyas ilaalaa kan jiru qorannaan geggeeffames haa ta'u kan hojiirra oolchuu jalqabnes bu'aa inni hawaasaaf fideen akkamitti madaalamaa kan jedhudha. Jijjiirama hawaasa keessatti dhufaa jiru wajjin keessumattuu sirna haqaa amantaa uummata horate fiduu keessatti wanni jalqabame jennu kun hawaasa keessatti jijjiirama fide jechuun hin danda'amu. Amma rakkoolee naamusaa tokko hojiirra oolchuu gubbattis rakkoo guddatu jira. Ammas xiyyeeffannaa guddaa kan barbaadu jechuudha. Qorannama geggeeffame hojiirra oolchuu gubbatti rakkootu jira. Ilqisoo birattis isa akka qoratanii isa akka waan dhumatti ilaaluun nus akka koree dhaabbitti hordoffii fi to'annaan keenya jijjiirama hunda qabeessa ta'e akka fidu taasisuu gubbatti hanqinni kan jiru ta'uu isaati kan laallu. Agam dhaqqabamaadha qorannoon kunniin amma wanti guddaan laallamuu irra jiraatu afaanii wal qabatee wanti reef ka'ee jira yoo qoratamu akkamitti ibsama. Ibsuun tokko bakka baay'ee akka ga'u godhuudha. Inni gara biraa ammoo afaan ittiin qoratamee dhiyaatus gahee mataa isaa qabu jira. Hagam dhaqqabamaadha gama kanaa waan jedhu isii gabaabsinee laallee gara fala furmaataatti osoo ceene. Hirmaachisummaan isaa jalqabaati hanga dhumaatti uumama isaatiinuu hirmaachisummaaf kan hafeeru jennee ilaalla. Yoo kana goonu gaa seeraan deeggaramne jechuudha. Imaammata qorannoo qabna. Imaammata qorannooti jira. Qajeelfama qorannoo hin qabna. Sanarra dhaabanneeti kana goonu ta'uu isaati. Hirmaachisummaadhaaf sirni qorannoo nu qabnu mijataadha jennee kaasuu dandeenya. Tokko kana kan biraa hirmaachisummaan kan nuti ittiin ibsinu maxxansuudhaan dhaqqabamummaa kan ittiin ibsinu keessaa tokko maxxansuudhaani yoo maxxansinu qorannoowwan keenya joornaalii seeraa Oromiyaa jennee kan waggaatti yeroo tokko maxxanfamuu qabna. Isa maxxansinee qaamolee haqaa kanaaf hin raabsina jechuudha. Egaa baay'inni koppii raabsamu guutummaa guututti wal ga'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'uuti garuu joornaalii seeraa irratti qorannoowwan filannee haalli itti maxxansinu hin jira. Afaan Oromootiin qorannoon kun xumuramee ka bahu afaan Oromootiin baasuun afaan Oromooillee amma afaan qorannoo ta'ee jira.
afaan oromootiin baasanii maxxansuun akkuma jirutti ta'ee isaan wal duukaa afaanota gara biraatiin fakkeenyaaf afaan amaaraa ta'uu danda'a qorannoodhaa afaan ingiliishiitiin ta'uu danda'a kana wanti ilaaltan jira. Akka hojii maataatti sirnaatti hin qabnu afaan oromootiin kan hojjennu haa ta'u garuu yeroo fedhiin dhufu fakkeenyaaf dhaabbilee gurguddoo kan akka International Labour Organization warra jedhaman wajjin yeroo hojjennu afaan ingiliffaatiin haalli itti hojjennu hin jira jechuudha. Fakkeenyaaf qorannoo boordiin dhimma hojjetaaf hawaasummaa akkamitti hojjetaa kan jedhu qorannoo gaggeessinee turre isa afaan ingiliffaatiin hojjenne jechuudha. Akka hojii maataatti afaan oromootiin hojjenna fedhii naddaa yoo dhufe garuu haala kanaan illee kan deemnu ta'uu isaa ibsuun. Akka laalletti hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Hojii kana haga barbaadamu hojiirra oolaa hin jiru. Wanti hojiirra oolaa jiru jira. Wanti harca'aa jirus wanti turaa jirus jira. Turuun mataa isaa dhiibbaa tokko akka qabu laaluun hin danda'ama. Maaliif akkuma bulaa deemuun jireenyi hawaasaa addunyaa jijjiiramaa keessa jira. Wanti baay'een hin jijjiirama. Seerris akkasuma jijjiiramuu danda'a jechaadha. Seera tokko qabannee harkara tursine yeroo irraa darbuu danda'a. Turmaata kana keessatti kunis waan laallamuu irra jiraatu mee maal ta'utu irra jiraata. Instituutiin wanti inni godhuu qabu stakeholderoonni warra instituutii kan olii hojjettan jirtanii maal ta'uu qaba falli furmaataa maaliin. Jalqaba akkuma jedhametti dhaqqabummaa qorannaa keenyaa gaafa laallu ibsamuudhaaf yaalameetiin hin jira. Sadarkaa adda addaatiin wantoonni raawwatamaatiin dhufan jiru. Jalqaba isaatirraa kaafneetiin nama qorannaa sana xumurree abbaa qorannaan sun ilaallatu geessinuu fi maxxansineetiin qilleensa irra oolchinutti dhimmoonni jiran akkuma jiranitti ta'e raawwatiinsa maaliif dhabanii minaalbaata qorannaan keenya akkaataan isaan yaadni furmaataa ilqisoodhaan kennaman sun raawwatiinsaaf rakkoo kan qabaatan yoo ta'e ilqisoon maal gochuu qaba kana booda tokkoffaa yaadonni akka furmaataatti nuun dhiyaatan bilchina kan qaban strategic wise haala ta'een dhiyaachuu danda'uu qabani. Fakkeenyaaf rakkoowwan sirna haqaa keenya bu'uura irraa hiikuu haala danda'aniin kallattii kaa'uudhaan tarsiimoo akeekuudhaan wantoota akkasii sanarratti hundaa'aniitiin itti deemamuu akka qaban yaaduun hin danda'ama. Inni biraa immoo yaadonni furmaataa qorannoo keenyaan akeekamanii fi qaamolee hirtaa qabaniin akka raawwataman barbaadaman muuxannoodhaan kan deeggaramanii fi haala bu'a qabeessa ta'een gara raawwitiitti jijjiiramuu kan danda'an haala ta'uu danda'aniin dhiyaachuu danda'uu qabani. Isaan kun kan ta'u yoo ta'e muuxannoodhaan dhiyaachuun isaanii sun muuxannoo sun gara qabatamummaatti dhufuudhaaf lammaffaa immoo yaadni furmaataa dhiyaatu sun raawwatiinsa qabaachuu kan danda'u ta'uusaa. Kana gaafa jennu kallattii adda addaatiin ilaaluu dandeenya. Kallattii siyaasaatiin, kallattii diinagdeetiin, kallattii hawaasummaatiin akkasumas immoo baajataanis wal qabatee humna namaatiinis wal qabatee wantoota adda addaatiin ilaaluun hin danda'ama. Kanaaf haala kanaan laallamuu danda'uu qaba. Inni biraa immoo qaamolee hirtaa qaban yookaaniif immoo bu'aan qorannoo keenyaa hin ilaallata jedhumsan wajjin walitti dhufeenya itti fufiinsa qabu uumuun barbaachisaadha ilqisoo wajjin. Dhimma sana workshop irratti dhiyeessineetiin waamnee wanta sana dhiyeessinee biraa hafuu qofa osoo hin ta'in yookaan immoo bu'aa qorannaa keenya sana ergineetiin hafuu qofa osoo hin ta'in yeroo yeroodhaan qaama sana wajjin communicate wal gochaa wal qunnamaa baay'isawee asirratti maaltu uumamuu danda'a. Kallattiin furmaata jenneetiin nuti akeekne sun qaama sana bira gaheetiin qaamni sun dhimma sana fudhateetiin gara raawwitiitti hiikuudhaaf hubannoo barbaachuu danda'a yookaan immoo ga'umsa dhabuu danda'a. Ogeessi keenya qaamota sanaa wajjin kan qunnamu yoo ta'e hariiroon kan jiraatu yoo ta'e gara hojiitti hiikuudhaaf deeggarsa taasisuun hin danda'ama. Isa akka yaada furmaataatti dhiyaate sana lafa qabsiisuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf wantoonni akkasii sunniin itti cimaniitiin kan deeman yoo ta'e tokkoffaa qorannaan keenya achi gaheetiin sheelfi irratti qofa haalli inni ittiin hafurrachuu danda'a. Lammaffaa immoo hubannoo dhabiitirraa yookaan immoo ogeessa dhimma sana gara qabatamaatti jijjiiru dhabuurraa kan ka'een gara raawwitiitti osoo hin jijjiiramin haalli inni ittiin hafu sun haalli inni ittiin irratti jiraachuu danda'a wanta ta'eef haala kanaan itti deemamuu qaba. Ilqisoon gama kanaan osoo irratti hojjete bu'a qabeessummaan isaa daran dabaluu danda'a. Karaa biraatiin immoo qorannoowwan nuti gaggeessineetiin yaadni furmaataa akeekaman qorannoon sun rakkoon inni agarsiiseetiin jiraatu. Rakkina hubannoo kan ta'u ta'e, beekumsaa kan ta'u ta'e, dandeettii kan ta'u ta'e,
seerota jiran gara qabatamaatti jijjiiruu kan ta'u yoo ta'e plus seericha akkaataa seerri jedhu sanaan hiikuudhaan wal qabateetiin rakkoo ta'a kan ta'u yoo ta'e falli nuti godhaatiin jirru jira. Gara leenjiitti deebifnee leenjii irratti kennineetiin qaama sana gahoomsinee qorannoon keenya sun yookaan immoo bu'aan qorannoon keenya akeeke sun gara hojiitti akka hiikamu haalli ittiin taasifamu jira. Inni kunis daran cimeetiin deemuu danda'uu qaba jechuudha. Kanaaf haala kamiin rakkoon addaan baheetiin jiru sun hiikamuu danda'a inni jedhamu sun sirriitti ilaalameetiin xiinxalamee furmaata sana kennuu qofa osoo hin ta'in furmaata sana duuka bu'anii amma dhumaatitti wajjin deemanii deeggarsa taasisuudhaan walqunnamtii itti fufiinsa qabu taasisuudhaan deemsisuun barbaachisaadha. Karaa biraatiin immoo warri hirtaa qaban sun bu'aawwan qorannaa keenyaa sana zim jedhaniitiin akkasumatti gatuu osoo hin ta'in waan tokkoof yoo xiqqaate waan tokkoof galtee nuu ta'a jedhaniitiin yaaduu danda'uu qaban. Sababni isaa maalinni jalqabaa kaaseetiin amma xumuraatitti keessatti hirmaataniitiin jiranii iddoo rakkoo isaan irraa arganna. Yaada furmaataa sana rakkoo arganne san irraa kaafneetiin akeekna. So jalqabarraa kaaseetiin amma dhumaatitti wanti isaan hirmaannaa keessaan qaban jira, wanti beekaatiin dhufan jira. Kanaafuu isa san fuudhaniitiin sheelfi irratti dhiisuu qofa osoo hin ta'in akkamitti gara hojiitti hiikuu dandeenya. Deeggarsi naannoo kanatti nu barbaachisus immoo kan jiraatu yoo ta'e ilqisoo deeggarsa jalqabumaayyuu hojjateetiin jira wanta ta'eef deeggarsa sana gochuudhaaf wanti isa daangessu wanta hin jirreef haala sanaan itti osoo deemamee bu'a qabeessummaan isaa dabaluu danda'a. Nuyi qaamoleen asitti argamnu kun tajaajila haqaatti kan kenninu. Tajaajila haqaatti irratti immoo uummanni keenya gaaffii komii bal'aa qaba. Komiin bal'aan ka'an kun maalirraa ka'an kan jedhan rakkooleen jiran karaa qorannootiin adda ba'uun isaanii tajaajila kenninu keessatti bu'aa olaanaa qabu. Qorannoon gaggeeffamu kun immoo bu'aa ogeessotaa, bu'aa sammuu akkasumas bajanni mootummaa hedduun kan itti dhangala'e waan ta'uuf hojiirra oolman isaanii dirqama ta'a. Kanarraa ka'amee akkuma marii kanarraa hubatame akkuma nus beeknu kallattiidhaan bu'aaleen qorannaa kanaa kan hojiirra oolanis jiru. Gartokkeedhaanis hojiirra oolanii kan hafanis jiru. Kan immoo raawwiin argatan illee jiru. Kanarraa ka'ee falli isaa maal ta'uu qaba kan jedhu tokko akkuma ka'aa ture instituutiin kun qorannoo gaggeessee san waajjira ta'e duwwaadhaan kennee biraan ga'ee kan duukaa hafuu oduu hin ta'in sirni hordoffii qorannoon kenname kunillee yaanni furmaataa kenname sunillee sababni hojiirra hin oolin maaliif kan jedhu karaa gara biraatiin walitti dhufeenya hojii keessattuu fooyya'insa sirna haqaa keessatti hojimaata qaamni of danda'e waan jiruuf qaama dhimma kana hojiirra oolchin karaa itti gaafatamummaa hordofsiisuu danda'uunillee hojimaanni diriirsuun hordoffii taasisuun barbaachisaa ta'a. Akkuma beekamu mana hojii tokko keessatti hooggansa tokko qofaa miti kan itti fuufe. Hooggansi wal jala jijjiirama. Bu'aa qorannoo tokko kanarra beeku boruun beeku ta'a. Kanaaf hojjetaa ogeessa manneen hojii haa xiqqaatu haa baay'atu naannoo qorannoo kanatti ogeessi hin jira. Caasanillee ni jira. Sana wajjiniin instituutiin kun qaamolee hojimaata diriirsuudhaan karaa saniinillee hooggansa dhufuufillee wanni qorannaa jiru sun sheelfii yookaan immoo bakkuma ta'e taa'ee akka nafne san hubannoo jiru hubachiisuun hordoffii taasisuun barbaachisaa ta'a. Bakka raawwiin immoo haalli qabatamaan hin jirretti deebiin ittiin kennamne wanni gahaan sababni quubsan hin jirretti illee hanga itti gaafatamummaa hordofsiisutti yoo deemame gaarii ta'aadha. Karaa gara biraatiin manneen hojii hundinuu kan dhaabbanneef ergama mataa keenya qabna. Ergama mataa keenyaa qabnu keessatti immoo tajaajila uummataa tajaajila sirna haqaa saffisiisuu fi hojiirra oolchuun barbaachisaa waan ta'eef bu'aa qorannoo argame kun carraa guddaadha mana hojii sanii ergama san carraa guddaa waan ta'uuf mirga duwwaa odoo hin ta'in bu'aa qorannoo kana hojiirrallee oolchuun dirqama ta'uusaa beekamuu qaba waan jedhuun qaba. Karaa gara biraatiin ammallee dhimmoonni tokko tokko immoo akkuma duuba illee ka'ee yaanni furmaataa kennamu tokko ogeessa qorannoo tokko jechaadha yeroo tokko karaa seeratiinis muuxannoo biyyoota adda addaa duwwaa odoo hin ta'in immoo seera lafa jiru ergama mana hojii san wajjin kennameen illee laallamuu waan qabu jedhee yaada qaba. Fakkeenya waan duratti ka'e keessa waliin hojjannaa abbaa alangaatiif poolisii kan jedhu
Rakkooleen amma jirullee rakkoolee yaada furmaataa san hojiirra oolchuu oduu hin ta'in rakkoon yeroo san qoratames baay'inaan xiqqaatus darbee darbee jira rakkichi. Qorannichi fakkeenyaaf ergamni Komishinii Poolisii Oromiyaa ergama lama gurguddaadha. Inni adda dureen yakka ittisuudha. Kanatti aansee yakki yoo raawwatame immoo qoratee abbaa alangaa aangoo qabuuf dabarsuudha jedha. Kuni maandeetii seeraan kenname. Kanaaf yaada furmaataa sanirratti yeroo qorannoo sun gaggeeffamullee qaamanillee jira. Mormiin ka'aa ture. Gaggeessummaan qorannaa yakkaa abbaa alangaatiif haa kennamu muuxannoon biyyoota adda addaa san argisiisadha. Mormiin yeroo san ture seerichi kun maal ta'aadha? Maandeetiin kenname kun maal ta'aadha? Ergasii illee amma akkuma naannoo keenya keessatti hojjechaa jirumillee yoo ilaaltan maandeet overlaappii yookaan immoo ergama walirra bu'een manneen hojiitillee walitti deebi'aa jiru. Kanaaf yaadni sun hojiirra oollee duwwaa oduu hin ta'in hundee qabeessummaa seerummaa isaa hundee seeratti illee maal jedha kan jedhu san ilaaluun barbaachisaa ta'ee yeroo sanitti yaadni ka'aa ture kana garuu kan immoo karaa gara biraatiin fooyyessinee jirran. Jabaa irra deebi'uudhaan abbaan alangaatii fi poolisiin akkamiin waliin qorataa kan jedhu irratti bifa lamaan araarame. Gama teeknikiitiin qorannaa kan jedhamu waan baay'ee of jalaa qaba. Ogummaadhaanis poolisiidha bakkee sanitti kan qabu. Lammaffaa hubannoo seeratti irratti immoo haala yeroo san tureen abbaan alangaa hubannoo seeraa bal'aa qaba. Dhimma sanis boru qabatee kan himatus isa waan ta'eef kallattii seerattiin abbaan alangaa akka hokkan dhimma teeknikaal ta'e irratti immoo poolisiin qorannaa akka ooluun hojiin kun wal simatee akka hojjetamuun karaa jedhuun sananni qophaa'ee dhimmi kunillee araarame. Mee warri caffee inni dabaltan yoo jiraate hordoffii irratti. Hojiin caffee inni jalqabaa hojimaata irratti dhimmoota rakkoo ta'an seerota caffeen bahan keessatti seerota turan keessattis seerota turan fooyyessuufis haa ta'u haarawaa baasuu keessatti qorannoo san jiddu galeessa godhachuudhaan kallattii rakkoon kun hojii seera tumuutiin seera baasuutiin furamuu qabu keessatti wanni amma jalqabame jira. Isa kana cimsinee itti fufuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kan biraa itti aansee hojii to'annaa hordoffiiti. Hojii to'annaa hordoffii taasisnu keessatti dhimmi kun dhimma murteessaa waan ta'eef to'annaa hordoffii keenya cimsuudha. To'annaa hordoffii cimsinu keessatti calma jedhee osoo hin taane itti gaafatamummaa kan hordofsiisu to'annaa hordoffii itti gaafatamummaa mirkaneessu akka ta'u cimnee yoo itti deemne gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf tokko gara caffeetiin ga'ee hojii keenya irratti hundoofne keessumattuu sirna haqaa naannichaa keessatti rakkoolee jiran kana furuudhaaf qorannoowwan gaggeeffaman akka itti hojiirra ooluu qaban hojii to'annaa hordoffii keenya cimsuudhaan akkasuma hojii seera tumuu keessatti wanta ilaalamuu qabu ilaaluudhaan rakkoo kana furutu nurra jiraataa kan jedhu akka yaadatti kan qabu. Itti aansee qaamoleen haqaa qorannicha hojiirra oolchuu qaban mataan isaanii tokko xiyyeeffannaan hojiirra oolchuu qabu. Hojiirra oolchuu qofaayyuu miti bakka hojiirra oolchuu irratti isaan rakkisetti qorannoon biraan barbaachisaa yoo ta'e yaada ka'umsa qorannoof ka'umsa ta'u ilqisuuf kennuu qabu. Kana gochuu baannaan egaa caffeen hojii isaa qaamni dhimmi ilaalu hojii isaa hojjetee sirna itti gaafatamummaa kan hojiirra oolchu ta'a jechuudha. Ilqisoon innis tokko qorannaan tokko yoo gaggeeffamu akkuma beekamu isa dhumaati miti. Qorannaa biraatiif karaa banaa jechuudha. Karaa qorannaa jalqabame eessatti maal irratti dabalamuu qaba? Qorannoo biraa gaggeessuudhaan waan jalqabe kana cimee yoo itti fufe gaarii ta'a. Ibn hojiirra oolchuu irrattis maali rakkoon jiru? Rakkoo ilaalchas yoo ta'e kallattii inni itti furamuu qabu. Kana irrattis qorannoo taasisuun barbaachisaadha kan jedhu. Kan biraa amma qaamoleen haqaa kun
ilqisoo keessa osoo hin dabarre hojii irratti hin ramadaman. Hojii ilaalcha jijjiiruu, leenjii kennuu, ilqisoon mataa isaa leenjiseeti kan hojii irratti bobbaasu. Naannoo sanittis sammuu namaa jijjiiruu gubbatti maaltu miis godhe ilqisoon waan jedhu san irrattis qorannoo yoo gaggeesse gaarii ta'a. Walumaa gala dhimmoota kana yoo hojjenne gaarii ta'a kan jedhu akka yaada furmaatatti kennuudha. Tolemee dhumarratti instituutichi warra olii hojjetu kanarraa maal eegaa tarsiimoo maal baafatee jira rakkoowwan amma chaalenjiin hedduu akka jiru laallee jirra. Hojiin horiin guddaan itti bahee hojjetame haga barbaadamu hojiirra oolaa akkan jira laallee jirra. Maal eegaa waan jedhu kana gabaabsinee laallee kanumaan xumurra jechaadha marii keenya. Eenyurraa maaltu eegamaa isa jedhu ilaaluun baay'ee murteessaadha jedhee yaada. Sababiin isaa qorannoowwan instituutiin keenya hojjetu rakkoo sirna haqaa keenya keessa jiru furuu kan inni danda'u hundi keenya gahee keenya kan baanu yoo ta'e waan ta'eef eenyurraa maaltu eegamaa instituutiin keenya maal gochuu qabaa qaamoleen haqaa maal gochuu qabu kabajamaan caffee keenya immoo akkamitti nu deeggaruu qaba inni jedhu dhimma baay'ee murteessaadha jennee amanna. Haaluma kanaan instituutiin keenya qorannoowwan haala saayinsaawaa ta'een gaggeessuu danda'udha. Qorannoon nuti qorannee yaadni furmaataa nuti dhiyeessinu akkuma amma jedhame kan hojiirra ooluu danda'u rakkoo qabatamaa lafarra jiru hiikuu kan danda'u ta'uusaa mirkaneeffachuun barbaachisaa ta'a jechaadha. Gara qaamolee haqaa dhaqee kan rakkoo uumu kan hojiirra ooluu hin dandeenye ifa kan hin taane kan dhiyeessinu yoo ta'e yaadni furmaataa nu dhiyeessinu rakkoo kana kan qabu yoo ta'e hojiirra oolchuu irratti rakkoo ta'a waan ta'eef akkuma yaadni amma mana keessaa ka'e qorannoon nuyi gaggeessinu yaadni furmaataa nuyi dhiyeessinu haala salphaa ta'een kan hojiirra oolu ta'uu qaba jechaadha. Inni kan biraan qorannoo keenya erga xumurree booda qorannoo xumurreetuma kanaan dura nu birattis ilaalamuu qaba jennee nus illee kan ilaalle qorannoo xumurreedhuma qaamolee haqaadhaaf kennuu ture. Haa ta'u malee inni kun gahaa miti isa jedhu kana nullee ilaallee jirra jechaadha. Gahaa miti qorannoo keenya xumurree yaada furmaataa erga kenninee booda raawwii isaallee hamma dhumaatti hordofuu qabna amantaa jedhu qabna. Yeroo tokko akkuma amma mana keessaa ka'e yaada furmaataa tokko hojiirra oolchuudhaaf deeggarsi barbaachisaa ta'uu danda'a. Deeggarsi ogummaa barbaachisaa ta'uu danda'a. Bakka deeggarsi ogummaa barbaachisaa ta'etti ofii keenya qaamaan dhannee deeggarsa barbaachisaa ta'e gochuu fi dandeenya jechaadha. Fakkeenyaaf amma mana murtii wajjin hojjechaa kan jirru jira. Madaalli raawwii hojii abbootii seeraa hojiirra oolchuudhaaf amma manni murtii hojjechaa jira. Isa kan amma qorattoonni keenya mana murtii wajjin ta'anii waanta hojjetan jira jechaadha. Akkuma kana gara fuulduraattis isa kana cimsinee kan itti fufnu ta'a jechuudha. Cimsinee itti fufnee bakka deeggarsi barbaachisutti deeggarsa nurraa eegamu kamuu kennuudhaan qorannoowwan nuti gaggeessinu akka hojiirra oolan gochuu qabna amantaa jedhu qabna. Gara qaamolee haqaatiin egaa nuyi qorannoo keenya akkuma dura ka'ee haala hirmaachisaa ta'een isaanis hirmaachisnee dura rakkoo qoratamuu qaba jedhamu isaan irraa fudhanna. Adeemsa qorannoo keessattis in hirmaachifna jechaadha. Adeemsa qorannoo keessattis hirmaachifneeti hanga xumuraatti qorannicha xumurra waan ta'eef adeemsa kana keessa qorannoo darbe kana fuudhanii hojiirra oolchuudhaaf fedhiin isaa jiraachuu qaba jechaadha. Fedhiin isaa jiraachuu qaba. Kaka'umsi isaa fedhiin isaa jiraachuu qaba. Amma wanti fooyya'aa dhufe jira. Kanarra caalaa fooyya'uu qaba jechaadha. Rakkoo sirna haqaa keenya furuu kan dandeenyu qorannoodhaan. Rakkoo seeraaf rakkoo hojimaataa uummanni keenya tajaajila haqaa saffisaa ta'e qulqullina qabuu fi dhaqqabamaa ta'e akka hin arganne taasisaa jiran furuu kan dandeenyu maqsuu kan dandeenyu qorannoo saayinsaawaa ta'e gaggeessuudhaan qorannoo gaggeeffame sana hojiirra oolchuu yoo dandeenya waan ta'eef qaamoleen haqaa keenyas bu'aa qorannoo keenya kana fuudhanii hojiirra oolchuu irratti nu waliin hojjechuu irratti fedhiin isaa kaka'umsa amma jiru kun irra caalaa cimuu qaba kan jedhu qabna. Kabajamaan caffee keenyas akkuma amma ka'e asumaan carraa kanaan waan tokko kaasuudhaafi
yeroo adda addaatti isaan in afeerraa waltajjiiwwan adda addaa irratti mariiwwan adda addaatti isaa irratti isaan afeerraa hin dhufu dhufanii yaada gaggaarii nuu kennu. Yaada nu ijaaruu danda'u nuu kennaa jiru. Isa kanaaf asumaan carraa kanaan galateeffachuu barbaanna. Gara fuulduraattis ammoo egaa hojiin caffeen keenya hojjetu hojii to'annooti waan ta'eef akkuma amma ka'ee hojii to'annoo kana cimsanii akka nu bira dhaabatan asumaan deeggarsa isaanii gaafachuu barbaanna. Ulfaadha. Egaa hordoftoota OBN akkasumas keessummoota marii kanarratti asitti argamtanii mariin keenya amma xumurarra gahee jira. Egaa marii kanaan fooyya'insa sirna haqaas ta'e rifoormiiwwan gara biraa hojiirra oolchuuf qorannoon barbaachisaa ta'uusaa bal'inaan ilaallee jirra. Qorannoo kana keessa qorannoon instituutiin leenjii ogeeyyii qaamolee haqaa fi qorannoo seeraa Oromiyaa hojiin hojjetaa jiru hojii akka fakkeenyaatti ka'uu danda'u ta'uusaa ilaallee jirra. Hojiin qorannoo instituutichi hojjetaa jiru qaamolee garaagaraatiin fudhatamee hojiirra oolaa akka jirus ilaallee jirra. Haa ta'uuti irra jireessi hojiirra kan hin oolle ta'uusaa adeemsa keessa kan jiru ta'uusaa kan harca'ees kan jiru ta'uusaa inni kun ammoo gartokkeen isaa hojiirra kan oolle ta'uusaa ilaallee jirra. Hojiin kun inni rifoormiiwwan eegalaman hojiirra oolchuudhaan gaafiiwwan uummataa karaa guutuu ta'een deebisuuf gahee guddaa kan qabu waan ta'eef qaamoleen hundi walii tumsanii qorannoowwan haga ammaa qorataman hojiirra oolchuu hojiiwwan fuula duraa hojjetamanis qorannoo irratti hundaanii hojjechuun barbaachisaa ta'uusaa marii kanaan ilaallee jirra. Keessumoon asitti argamtanii marii kanarratti hirmaattanii maqaa hordoftoota OBN'tiin guddaa isin galatoomfannaa. Isin mariisuun kan isin duukaa turan Muktaar Huseen ture ulfaadhaa isiniin jedha.